sagalee injifannoo milkaa'inaaf waadaa paartii badhaadhinaati. Nageenyi badhaadhaa hordoftoota keenya Taayyee Danda'aan jedhama. Paartii badhaadhinaa keessatti miseensa koree giddu galeessaati. Bakki hojii kiyyaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa sabquunnamtiiti. Har'a sagantaa fi maanifeestoo paartii keenya irratti injifannoo fi maanifeestoo badhaadhinaa himuufiin dhufe. Badhaadhinni waan hojjete baay'ee qaba. Sanii alitti immoo itti aanee waan hojjechuuf karoorfate baay'ee qaba. Dhimmoota kanneen isinitti himuufiin dhiyaadhee akkana dhaggeeffattan kabajaan isin affeera. Paartiin keenya maqaan isaa badhaadhina. Badhaadhina gaafa jennu maqaa qofa odoo hin ta'in paartiin keenyas akka abjuutitti qabatee akka mul'ataatti qabatee badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf ka hojjetu ta'uusaa karaa kana addeessina. Mul'ati paartii keenyaa baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha. Gama siyaasatiinis, gama diinagdeetiinis, gama hawaasummaatiinis rakkoo xaxamaa waggaa hedduudhaaf biyya kana keessatti dagaage hiikee uummata biyya kanaa qabeenya inni lafa keessaa qabu, qabeenya inni lafa gubbaa qabu, qabeenya inni qalbii keessaa qabu falaasama ida'amuutiin walitti gurmeessinee idaanee humna goonee jijjiirama guddaatti ittiin oolchuuf kaayeffannee hojjechaa jirra. Mul'anni keenya bakka afuritti bayeeti kalaalamu. Saniin duratti garuu qajeeltoon paartii keenya sadii. Tokkoffaan sabdaneessummaadha. Biyya kana keessa fedhiin, afaan, aadaan, eenyummaan garaagaraa hin jira. Eenyummaawwan kun, aadaawwan kun, fedhiiwwan kun hundumtuu kabajamuutu irra jiraata. Tokkummaa biyyaalessaa fiduu barbaannee waliigaltee biyyaalessaa dhufuu barbaachisee dhimmoota kanarratti garaagarummaa jiru kan kabajuun hin barbaachisa. Lammaffaan bilisummaadha. Biyya kana keessatti wanni rakkoo dhalaa ture ilmi namaa bilisummaadhaan yaaduu, bilisummaadhaan hojjechuu, bilisummaadhaan socho'uu waan rakkoo itti ta'ee fi aangonis murna xiqqoo harkatti galee uummanni moggeeffamee roorroon achirraa eega dhalataa ture. So biyya kana keessatti rakkoon hiikkachuun yoo irra jiraate dimokiraasiin dhugoomuu qaba. Namni bilisummaadhaan yaada isatti fakkaatu tarkaanfachiisuu qaba. Tokko kana jechuudha. Lammaffaan sadaffaan kabaja lammiileeti. Kanaan dura ilaalamni dimokiraasii warraaqsaa keessa ture lammiin akka meeshaatitti ilaalama malee akka ofiisaati barbaachisaa ta'eetitti ilaalamaan turre. Amma nuyi akka itti ilaallu lammii keenyaaf ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus gaafa siyaasa hojjennu, gaafa dinagdee hojjennu, gaafa hawaasummaa hojjennu xiyyeeffannoo isaa kenninee jiruu isaa jijjiirree isaaf jecha hojjenna malee isaan waan biraatiif jenneen hojjenna jechuudha. Falaasama amma qabnu keessatti qajeeltoon keenya lammii keenyaaf hojjennaa, kabaja lammii keenyatiif humni keenya waan danda'een hin dhaabbanna ka jedhu kana jechuudha. Kutaanni kaanirra badhaadhina jennee, kutaanni kaanirra badhaadhina jennee. Siyaasa irratti maanifeestoon nu qabnu waan bal'aatu achi keessa jira. Achi keessatti waa lama sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Tokkoffaan biyya kana keessa jaarmiyaaleen mootummaa instituushinii haqaa ta'uu hin danda'a, ka barnootaa, ka qonnaa, wanni baay'een ka daldalaa ilaaluun hin danda'ama. Akkaataan inni kanaan dura itti dhufe namni achi keessa seenuu gahumsaanis namusaanis akkaataa nama hunda qaama hunda
haqaan gahumsaan wal qixxeedhaan tajaajiluu danda'utti ijaaramaan turre waan baay'een bakka sanitti caccabee jira. Soo kun ijaaramuu qaba. Waggaa 5 dhufu kana yoo filatamne gama kanaan jaarmiyaalee mootummaa bifa qulqullina qabuun, bifa gahumsa qabuun, bifa naamusa qabuun ijaarsi isaanii cimee akka itti fufuu hin goona. Dhimmi lammaffaan biyya kana keessatti sadarkaa gandaatiitti, sadarkaa naannoleetti, sadarkaa paartilee siyaasaa hedduutti waan xixiqqoodhaafis waan guguddaadhaafis garaagarummaa irratti xiyyeeffatanii dubbachuun, garaagarummaa xooxessuun, oo'isuun hin jira. Akka biyyaatitti dhimmoonni irratti waliin galiin seenaa dabalatee, alaabaa dabalatee wanni namni irratti wal falmu, irratti wal caqaccaqu baay'eetu jira jechuudha. Dhimma kanarrattis marii bal'aan sadarkaa biyyaatti, sadarkaa naannootti gaggeeffamee waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota jajjabaa biyya laallatan irratti akka dhufuufis hin hojjannaa. Kunis jalqabamee itti deemaa jirudha. Siyaasa irratti waan kana akka qabu. Karaa biraatiin diinagdee irratti diinagdeen keenya damedaneessa ta'e akka kaleessa qonna qofa jedhamu osoo hin ta'in qonna irrattis, industirii irrattis, tajaajila irrattis, albuuda irrattis, turizimii irrattis hundumtuu damee isaatiin akka guddachuu qofa osoo hin ta'in immoo dameen kaaniif galtee akka ta'utti damedaneessa goonee hin ijaarra. Kanaaf hojjechaa jirra. Hundaa olitti qulqullina irratti xiyyeeffannoodhaan hojjannaa jechuudha. Fayyadamummaa haqa qabeessas achi keessatti akka dhugoomuu hin goona jechuudha. Sadaffaa irratti hawaasummaadha. Hawaasummaa irratti dubbii ijoon barnoota, naamusa barsiisaa, fayyadamummaa barsiisaa achi keessatti akkamitti geechisnaa, qulqullina daree, qulqullina manneen barnootaa, qulqullina meeshaa barnootaa akkamitti dhugoomsinaa karaa jedhuun irratti hojjennee barnoota diinagdee keenya, barnoota siyaasa keenya utubuu danda'u barnoota qulqulluun akka dhufu hin goona. Fayyaa keessattis haaluma wal fakkaatuun keellaan fayyaa, hospitaalonni akka babal'atan ta'ee jira. Garuu tajaajilli achi keessatti kennamu, dhiyeessiin qorichaa, rakkoon bakka san jiru akkamitti bifa sirna qabuun hiikkata ka jedhu, qulqullinni akkamitti dhugooma ka jedhu, qulqullinni humna namaa achi keessa jiru akkamitti dhugooma ka jedhu, naamusi akkamitti dhufa ka jedhu, fayyadamummaan isaaniitis akkamitti dhugooma ka jedhu himaammata baafnee achi keessatti hin hojjenna. Qoricha yookaan immoo yaala biyya keessaa, yaala aadaas akkamitti inni mataan isaa guddatee damee fayyaa kana gargaaruu danda'a ka jedhu ilaalla. Achi booda akkamitti dargaggeessa, dubartii, qaama miidhamaa akkamitti dinagdee uumamu keessaa akkamitti hirmaatanii dinagdee keessatti qooda akkamitti bahuu, waan immoo isaaniif malu akkamitti achi keessa argatan ka jedhus hirmaachisummaa hin dhugoomsine jechuudha. Kanaa olitti arfaffaa irratti wanni qabnu dhimma alaati. Dhimma alaa irratti imaammanni nu qabnu fedhii fi faayidaa lammiilee keenyatiif biyya keenya jiddu galeessa godhanne akkuma imaammata biyya keenya ammas obbolummaa irratti waliin hojjechuu irratti faayidaa waloo irratti waan xiyyeeffatu hin hojjenna. Sadarkaa addunyaa irratti lammiileen Itoophiyaa akkamitti akka ambaasaaddara biyya isaanii ta'anii dhimma biyya isaanii addunyaa irratti akka beeksisan, investimentii akka harkisan, burjaajiin adda addaa yeroo ka'e immoo dhugaa Itoophiyaa akka dubbatan bakka sanitti hojii hojjennu hin hojjenna. Biyyoota ollaatiif immoo xiyyeeffannoo hin kennina. Gara tokkotti hin jallannu. Fedhii faayidaa Itoophiyaa giddu galeessa godhannee nama wajjinuu hin hojjenna. Faayidaa waloo irratti hin xiyyeeffanna. Wanni hojjennu kana jechuudha. Agammaatitti injifannoo gurguddaa gama afraniinuu fuunee jirra. Siyaasa irratti instituushinii yookaan immoo jaarmiyaalee mootummaa, jaarmiyaalee akkasumas dimokiraasii baay'ee ijaarree jirra. Boordii filannoo fudhatanii ilaaluun hin danda'ama. Koomishinii mirga namoomaa ilaaluun hin danda'ama. Raayyaa ittisaa ilaaluun hin danda'ama. Poolisii ilaaluun hin danda'ama. Waan baay'ee akka bilisa ta'anii uummata hunda mormituu haa ta'uu, deeggaraa haa ta'uu, mootummaa haa ta'uu, nama mootummaa ala jiru qixxee akka tajaajilanitti, humna akka godhatanitti, naamusa akka godhatanitti kallattii kanaan ijaaramaa jira. Waliigaltee biyyaalessaa uumuudhaafis
jaarmiyaan dhaabbatee waan kana irratti hojjetu hin jira. Ammas mariin adda addaa marii gurguddaan geggeeffamee jira. Even dhiyuma kanaa'u paartilee siyaasaa hedduutti mariin kun mana maree paartileetiin geggeeffamee jira. Paartileen biyya kanaatis dhiibbaa biyya kanarratti biyyoonni alaa keessattuu warri dhihaa godhan mootummaa wajjin ta'anii odoo garaagarummaan imaammataa jiruyyuu lakkii dhimma biyya keenyaa keessa biyyi biraa seenuu hin qabu ka jedhu ijjannoo qabataniiru. Kun injifannoodha. Gara barbaannutti dubbiin deemaa jira. Ikoonoomii irratti waan baay'ee hojjennee jirra. Diinagdeen biyya kanaa gaafa badhaadhinni gara aangootti dhufu hooggansa haaromsaatiin jechuudha. Mindaan ji'a lamaa wanni kaffaluu hin turre achi kaasnee diinagdee biyya kanaa akka inni fuulduratti tarkaanfatu even barana koronaa keessatti parsantii 6 fi akkasiin akka guddatu gochuu dandeenyee jirra. Kun injifannoo guddaadha. Sani olitti amma paarkiiwwan inisheetivii muummicha ministeeratiin jalqabaman paarkii tokkummaa namni ilaaluu hin danda'a. Paarkii obbolummaa ilaaluun hin danda'ama. Paarkii Inxooxxoo ilaaluun hin danda'ama. Waan kanneen gaafa laallu namoonni akka waan taphaaf gammachuuf bashannanaaf ijaaramaniitti namni ilaaluu danda'a. Garuu warri kun madda badhaadhinaati karaa lamaan. Tokkoffaa koronaan kun gaafa darbuu namni biyya keenyaa kasilaa waan akkanaa daawwachuuf biyya biraa deemu asumatti waan daawwatu waan itti bashannanu waan argatuuf doolaara biyyi keenya dhabdu hin hambisa jechuudha. Namni biyya biraallee an investimentiidhaaf as dhufu an Itoophiyaa daawwachuu dhufu bakka kana dhufee maallaqa hin dhangalaasaa tuurizimii gurguddaa achiin argachuu hin dandeenye. Hunda olitti garuu ollaa keenya keessatti qe'ee keenya keessatti hireen badhaadhinaa potenshaaliin badhaadhinaa akka jiru waanuma xiqqoo daballee namuu magaala hunda keessa hireen akkanaa akka jiru waan argisiisu waan ta'eef injifannoo gurguddaa akka ta'etti ilaaluun hin barbaachisa. Qonnaan wal qabatee biyyi kun odoo lafaan mana bal'atu qabu, odoo bonaa ganna roobu, odoo bishaan bilaasha yaa'u biyya biraarraa qamadii doolaara biliyoona tokkoon galchinee qamadii binnee nyaannaa jechuudha waan qonnarraa dhufu. Ammoo uummanni keenya parsantii 85 qotee bulaadha jenneeti immoo dubbanna. Kana jijjiiruudhaaf inisheetiviin qamadii jallisii jalqabamee keessattuu akka Oromiyaatitti injifannoo gurguddaan mul'atee jira jechuudha. Namni waan kanarratti yoo sirriitti bilcheessee ilaalu oomisha achirraa arganne olitti bonaan qamadii oomishuun hin danda'ama. Warra silaa qamadii saftineetii nyaatu akka isaan qamadii qotan gochuun hin danda'ama. Ka jedhu ilaalama kana fiduun injifannoo guddaadha. Faayinaansii baadiyyaa diriirsinee jirra. Faayinaansii baadiyyaatiin immoo qabeenyi qonnaan bulaa, qabeenyi horsiisee bulaa diinagdee biyya kanaa keessatti akka herreegamu qonnaan bulaan lafa isaa, loon isaa, gaala isaa qabsiisee tiraaktara bitachuu akka danda'u galteen qonnaa qaraxa malee akka galu goonee jirra. Karaa kanaan baay'ee hojjennee jirra. Asirratti injifannoowwan gurguddaa akka finne lakkaa'uun hin danda'ama. Hawaasummaa irratti yoo sirriitti ilaallee keessattuu akka naannoo Oromiyaatitti qulqullina barnootaa dhugoomsuuf hirmaannaa uummataatiin kutaalee dabalataa 35,000 ganna darbe qofaa ijaarree jirra. Kun injifannoon isaa injifannoo baay'ee olaanaadha. Waan baay'ee namni raajii dha'ee irraa dubbachuu danda'u. Baranas immoo manneen barnootaa ifa boruu ani istaandardii wal fakkaatuun ijaaraman haayiskuulii ijoolleen keenya kutaan itti dhiphatee rakkachaa jiran kan rakkoo kana furuudhaaf haala mijeessuudhaaf manneen barnootaa 100 fi gara 47 achi keessaa manneen barnootaa bultii addaa 7tu jira. Manneen barnootaa bultii addaa kana milkii isaa Adaamatti ilaallee jirra. Amma Xaafottis already dhumee Bishoftuttis hojii jalqabee jira. Kunni amma gara 7titti gaafa guddatu qulqullina barnootaa kanaan dura akka kaayootitti akka abjuutitti qabanne san dhugoomsuuf waan baay'ee nu qarqaaruudha. Kanarratti injifannoo gurguddaa akka galmeessin ilaaluun hin danda'ama.
Dhimma alaarratti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Waan baay'ee kana keessa hariiroo Eertiraa fi Itoophiyaa fooyyessuun dubbii waggaa 200 lammiilee gama lamaanii wal ajjeechise wal waraansise diinagdee biyya lamaanii nyaate san isa karaa nagaa kan hayyuun addunyaa kanaa jira jedhame furuu dadhabe san furree jirra. San furuun immoo Itoophiyaadhaaf waan gurguddaa buusee jira. Tokkoffaa juntaan dheengadda raayyaa ittisaa gantummaadhaan dhokatee bakka isaan rafanitti waraane sun odoo Eertiraadhaan hariiroon suni furamuu baate juntaa kana cabsuudhaaf ijoollee keenya raayyaa ittisaa bakka isaan duubatti siqanii silaa dayeeffatan argachuun hin danda'amu ture. So hariiroon bakka sanii furame sun rakkoo siyaasaa biyya kanaa furuu keessattuu baay'ee gumaacha godhee jira. Kun injifannoo guddaadha. Sani olittis biyya kanarraa idaa bara dheeraa irratti kuufamaa ture. Gartokkeen akka haqamu, gartokkeen ammoo dhalli isaa xiqqaatee akka yeroo dheeraa keessatti kaffalamuu danda'utti akka fooyya'u gochuu dandeenyee jirra. Lammiilee keenya ka biyya adda addaatti hidhamanii turan Keeniyaa irraa kaasee, Sudaan irraa kaasee, Ijipti irraa kaasee, Saawud Arabiyaa irraa kaasee akka isaan hiikaman goonee jirra. Dippiloomaasiin kanaan dura lammiileen Itoophiyaa biyya biraa jiraatan qaama farra nageenyaa wajjin hidhata waan qabaniif yaa hidhaman ka jedhu malee jarri kun lammiilee keenya seera ala hidhamanii nuu galuu qabanii hiikamuu qabanii ka jedhu kallattiin hin turre. Amma imbaasiin keenya hundumtu gaafa asirraa gadi bobba'u lammii keenya hiisisuu odoo hin ta'in miisisuu odoo hin ta'in akkamitti bakka isaan rakkatanitti dhaqqabuu fi akka danda'u karaa kanaan hojjetamaatii ka jiru. Injifannoowwan akkana fakkaatu hundumaa galmeessinee jirra jechuudha. Waliigalatti paartiin badhaadhinaa paartii biyya kana keessa jiru keessa dhimmoota 5 tokko irratti garaagarummaa qaba. Tokkoffaa paartiin kun ilaalamni inni qabu waan tokko irratti waan lama irratti ka xiyyeeffatu odoo hin ta'in ilaalama guutuudhaan ka dhaabbateedha. Badhaadhina gaafa jennu badhaadhina hunda galeessa yaadaa jirra. Badhaadhinni diinagdee qofaan hin ibsamu. Badhaadhinni badhaadhina aadaa hin qaba. Social capital naamusni jiraachuu qaba. Gahumsi humna namaa beekumsi jiraachuu qaba. Fayyaan jiraachuu qaba. Teknooloojiin dhufuu qaba. Badhaadhina gaafa jennu dhimmoota hunda karaa giddu galeeffatee jechuudha. Fedhiin namaatis tokko lama jennee addaan hin baafnu jechuudha. Namni fedhii garaagaraatiin qabu. Fedhii tokko guunnee achii booda immoo kaan itti aansina ka jedhu hin jiru. Bifa madaalawaadhaan akkuma fedhiin bu'uuraa guutamuu qabu. Fedhiin bilisummaa guutamuu qaba. Fedhiin kabajaa guutamuu qaba. Fedhiin walqixxummaa guutamuu qaba. Namni fedhiiwwan kana hunduma wal faana waan qabuuf jechuudha. Ilaalama kana qaba. Lammaffaa paartiin keenya ce'umsa dhalootaa kan mirkaneessedha. Ce'umsa dhalootaa gaafa jennu tokkoffaa yaadni jaarraa kana keessatti tarkaanfachuu danda'u, ceesisuu danda'u maali ka jedhu harkaa qaba. Kanaan dura yookaan abiyyoodawii dimokiraasii jedhamee masmara toora jedhamee irratti goggogamaa ture. Kaan immoo liberaalizim jedha. Akkasii miti ka jechaa jiru. Itoophiyaa keessatti rakkoo qabatamaan amma jiru maalinni? Rakkoo qabatamaa kana hiikuuf immoo yaadni furmaata ta'uu danda'u maalinni ka jedhu karaa piraagmaatizimii hammateen karaa falaasama ida'amuutiin bakka kamittuu haa dhalatu yaadni bakka fe'ee waa dhufu hin fayyadoo ta'een fudhanna hin fayyadoo ta'een dhiifna jechuudha. Wanni nuyi dubbii ittiin ilaallu fedhii faayidaa uummata biyya keenyaa fedhii faayidaa biyya keenyatiin malee ideoloojii kana kanaan dura itti amannee jirra isuma wajjin duunaa isuma wajjin awwaalamna ka jedhu hin qabnu jechuudha. Biyya kan hidhaa ideoloojii keessa baafnee jirra. Kun injifannoo guddaadha. Karaa kanaan laaluun hin barbaachisaa. Ce'umsa dhalootaa yaadni kaleessa ture
yaada haaraa akka bakka bu'u goonee jirra. Mootummaa keenya keessatti bulchiinsa keenya keessatti paartii keenya keessatti ammoo namni dhalatee yaga du'utti aangoo irratti mugu jechuudha. Ilaaluun hin danda'ama. Yeroo yeroodhaan dargaggeessa dabalaa jirra, hooggansatti fidaa jirra, dubartii hirmaachisaa jirra. Kun ce'umsa dhalootaati jechuudha. Warra biraa gaafa laaltan paartiin erga dhalate waggaa 40 yoo ta'e waggaa 40 liqamambariin paartii nama tokko jechuudha. Namni biraa jalaan ol mul'atu hin jiru. Nu biratti garuu yeroo baay'ee jijjiiramee jira. Kaan gaafa jijjiiramu kan itti aanee dhufe jabaatee caalaatti deemaa jira. Ce'umsa dhalootaa fidaa jira. Dimookiraasii qabatamaadhaan akka namni afaan hin jedhu odoon ta'in paartii keenya keessattis namni waan itti dhagahame bilisummaadhaan akka dubbatu mirkaneessinee jirra. Asii alattis dirreen miidiyaa akka bal'atu goonee jirra. Dirreen siyaasaa akka bal'atu goonee jirra. Uummanni gabayaa yaadaa keessa waan isaa ta'e akka bitatu waan isaan ta'an immoo akka dhiisu hiree akka argatu waan kana mirkaneessinee jirra. So dimookiraasii qabatamaadhaan hojiirra oolchuu akka dandeenyu qabatamaatti argisiisaa jirra jechuudha. Sana achitti ilaalamni nu qabnu yaadni nu qabnu obbolummaadhaan qajeelfama. Obbolummaadhaan qajeelfama. Biyya kana keessatti qarqaraa haga qarqaraatitti gita bittaatirraa kan hafe uummanni amantiin odoon qoodamin sabaan odoon qoodamin gosaan odoon qoodamin hundumtuu saamamaa cunqurfamaati ka ture sirna darbe keessatti. Garuu rakkoon ture maalinni kun rakkoo isa biraa hin hubatu. Anumatu kophaa rakkateedha. Ammallee dhibee kanaan dhibamaa jiran paartileen jiru. Warra keenya malee uummata keenya malee namni biraan rakkanne uummata keenyaaf malee warra keenyaaf malee bilisummaan hin barbaachisu warri jedhee yaadu warri jedhee dubbatu jira. Toora kanatti nu rakkoon hundumtu biyya kana keessa ka jiru miira obbolummaatiin ilaalama obbolummaatiin tokko rakkoo isa kaanii hubatee wal qarqaaree wal tumsee rakkoo keessaa baana malee kophaa ofiititti ana malee karaa jedhuun cinchummaadhaan finxaalessummaadhaan karaa kanaan deemanii fagoo deemuun akka hin danda'amne nu gala. Siyaasi keenya siyaasa giddu galeessati. Bitaatti hin harkifannu, mirgatti hin harkifannu, fedhiiwwan hundumaa madaalaan oofnaa jechuudha. Mirga garee fi mirga dhuunfaa hedduu wal madaalliin akka jiraatu hin goonu. Tokkummaa biyyaatiif eenyummaa sabaa hedduu wal madaalliin akka jiraatu hin goonu. Akka waliigalaatitti dhaabbilee mootummaa fi sirna gabaa keessatti hirmaannaa qaama mootummaa fi hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa jaarmiyaalee dhuunfaa seektara dhuunfaa achi keessattis madaalliin akka jiraatu hin goonu. Dinagdeen keenya akka waliigalaatitti gabaa bilisaatiin akka qajeelfamu hin hojjenna. Federaalizimiin keenya federaalizimii eenyummaawwan adda addaa hammatu sabdaneessummaa akka qabu karaa biraatiin immoo tokkummaa biyyaa irratti araarama malee cicheen hojjetu akka ta'u hin goona. Heera biyya kanaatii irrattis heerri biyya kanaa haa tolu haa badu biyyi kun heera qaba jechuudha. Amma namni gariin heerri kun yoo ciccitee ammuma tarsa'ee bade malee hin ta'u ka jedhee fokkoru jira. Karaa biraa immoo heera kanarraa qubee tokkichi hir'annaan biyyiin bada ka jedhee bo'uus jira. Nuyi achi keessatti heera jechuun biyya tokko ittiin qajeelchuuf ka tolfamu ka fooyya'uu danda'u malee akka quraanaa hanuumtuun tuqne han jennu hin qabnu jechuudha. Karaa biraatiin immoo heerri kun wayyaanee waan harkaa tuqeef harruma ganama yookaan boru galgala ciccitee badu malee han jedhus hin qabnu jechuudha. Soomaaliin achi keessatti heerri kun tokkoffaa nama barreesse waan ta'eef gaafa barreeffamu hanqinni mudachuu hin danda'a. Keessattuu fakkeenyaaf waan afaanii wajjin wal qabatu afaan biyya kanaa afaan hojii federaalaa tokko qofadha. Heerri kun amma akka paartiitti afaan 5 afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an badhaadhinni hojjechaa jira. So kun fooyya'insa heeraa hin barbaada jechuudha. Naannoleen kanaan dura turan 9 amma 10 ta'ee jira dabalamuu hin danda'u. So kanas heerri kun fooyya'ee ta'an itti dabalamu jechuudha. An biraas wanni hanqate achi keessatti gaafuma barreeffamu wanni hanqate yoo jiraate
fooyya'insan guutaa deemaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo erga heerri kun barreeffamee yaadni haarofti haalli haarofti uumamee jira. Haala haaraa kan akkaataa hammachuu danda'uun akkaataa simachuu danda'uun heerri akkaataa heerarra jiruun fooyya'aa deema jechuudha. Badhaadhina jechuun tokkummaa Itoophiyaati. Badhaadhina jechuun sabdaneessummaadha. Badhaadhina jechuun guddina Itoophiyaati. Badhaadhina jechuun araara. Badhaadhina jechuun jaalala. Badhaadhina jechuun misooma. Mallattoon keenya ampuulii ifu. Badhaadhina filadhaa. Badhaadhina filachuun nagaya filachuudha. Badhaadhina filachuun mataa isaatu badhaadhina filachuudha. Ulfaadha. Kun sagalee injifannoo milkaa'inaaf waadaa paartii badhaadhinaati. Badhaadhina.